يا أنا بنت التاتيا أجيب أما تبريد تنسيد بيا ما نجي أنا أسوي أكم جيد أنا أسوي فنان سيتي لا لجرات يعني جكا جرات لا لا أقول فنان إشير على فنان جتشو كونكنا yoo finyaan kun akkanatti ol ka'ee dhaabbate ka ishiitti ilaalte keetti ilaalta inni dhageessaan bu'aan itti taasisan afaan sakaa rek jedhi ol jedhi taa'ii gaa wayii timaala bidatti nafaatu jirtaan miti boonutti hin jirare maa ati finyaan hin qabdu nin qaba haa boonutti hin jira finyaan jechuun konkanaami konkana kana ka agarsiifatutti hin jira maamma bayan maal taate aliif fakkaate bara kanatti harkaan hin qaban aliif fakkaata jee funyaan gange bakki akkas hin jenne dhaabbata hootas deebi utaaltoo aliif fakkaatuun siin لا فوقا قبل بالله لا بني ألف فكتيج ألف ديري لا أمير وجه لنا كأبا إنك أنك في تيو قبل بالله بقى كانوا تزيد جيت من أبديتا الكايو سي كان اللي ماما بيان فنان ألف فكاتي سينو Please ya timma miutir la gabando gabusi intala badja wantanakan nama faru tember ban namo gitara nakan atu gabbi matan gange ayeto fi mama bayan nafta de dugara bi onne sente to matab gote na sente wala dugan jecha sinjana onne season onne na sente onne miti dukhana sente inshallah يا رب خلنا من ذكر الأمبني يا رب كلنا خير ودمو بس أشي دبلو الدبنا كمولة تجرنجل لو بس تجرنجل لو حبر فنيان إنك أني فكرت راني تبرك كم تيجي تجرنجل الدنيا ترى رأني جيب ما لقيتها lalu majalah nama itu video lalu injil boleh magalati bertemu mati aci diamte lal injil tu nama lagu asma ya rahul tu kongal caso reke ini orang single saja asma tak rahul tu kongal canje ahas itu naga kalbin dia biru biru ala أيوة السلام عليكم وعليكم السلام قالتهم تلبات يا نخبجين نقوغيتف ما مبيانا كمي سيارة نقيامي الحمد لله قالت ربي بقى ربي ندار راسي باسي آمين إذا ورشيران سكسي تفير رجل ayo mangka baru tu ida pura tak ada mantan mama bayambar punya kan kali pakatan aja masuk buku tato masyaallah duga tu bacu jira rantan like punya kayak gini alif kata oh mama bayar jatan ni lah tingin punya si party dar gitu alif cover Rahul nadra dapatin ka mantan ko no ana ma deci mama bayar dan deci mama bayani deci mama bayan jecho phone kana direti igen seni lafe na seni lafe brangote dukana seni jer akan gute kamal diga kana sisemu yo rata kachi askanata jeidi lal itadu lal mira kaise gali kisna be achimodan ugasan be dela kana haboti ya jira gorun sakanye diver isigaten tuni ambra achini kisi goda kamde antana ambarre puntana tolchi atubunyan ke ali ofib nadura jarjarta wala bunyan ke ali fakkatan jennan ali akka ali
fakkaatu hin jedhe malee. Na garagalte. Dee fidaa kiyya bee maamma bayaan harka garagalte dee. Fidaa kiyya. Intala baadiyyaa maama bayaan gaafii takka gaafadhuun ani saniif ol bee. Maama bayaan hidhaa keessatti saahiba ediits godhanii akkana turreeti fuulli kee dura. Diisi gamara hulwan hidhaa maarree diisi mata barra jirraami waa'ee tanii irraa gaafii dabar saahiba kiyyaniin jira. Gaafanne isaan gaafadde sii galee. We asked you already 1 week ago. I just seen him. No, just stop about this one. Just play. Aye, Ustaz Khain. Yeah. Tate. warri na dibbiftan sun jira san wasu waya kan narra abdul wallah malaf jannani ani lal Oromoon naannoo dhiittee dhiibtan jaalata. ani namaaf tapha ta'us namaaf qoosa ta'us anaaf immoo laal amma isin biratti kokkoflee kanatti ayyee jamalee keessa kiyya baay'ee gubataa jira wallahi summa wallah keessaa obban harkan ifaadhaan sadhee nirraba jedhee achiis laal akka waan ibiddi zaayira kanaan elbiluutti keessa kiyya kun gubataa jira obban kacha kanaan nirratti raawwatamu ifirratti argu jechuu barbaade hundaafuu biratti tarree jira akkasii isin immoo nama isin ayyee jiru saahiba ama nama gartee walumaa galatti ni hanqata amma yoo gama ummata sahabaat ilaalle muslima jechuun muslimni walii obboleessaa al-muslim akhul muslim khajaan sun turaan baana malee hadiisni ka'ammaa kanan baanu ka'ammaa sitti diina ta'a malee asumatti obboleessa ofiidhaa kana qalee gadi baasa akkam goota subhaanallah. Uummanni kun maaliif miira kana keessa galchasi maama bayaan? Waan kana natti waa'ee kana bara obbo waa'ee kanaan natti kaasaniin bakka achi natti kaasan taanaan dhaabuun beeku waan ta'eef akkasii dhiisi bakka dhiisi jaalalaatu waa hunda injifata dhiisi irraanfadhu adawwii keetu uummanni kun. Maama bayaan na dhage amma na dhage weensi ma amma laal intala baadiyyaa tana naatu harkaa qaba beeytaa yoo takka diddeen lammeeffatan harkaa qaba. Dhageeffadhu obsa naafi daangaa walitti hin kutin naafi daangaa walitti hin kutin naafi daangaa walitti hin kutin. Yaa'us. Anaatu harkaa qabu nama jecha nama kana naantu hin jaaladhu faamilii qaba nama jecha. No harkaa qaba jechuun bar naaf ati faamilii jechuudha. Inni namni harkaa qabu immoo itti jechuu ati hin dhageenyeeti nan jira. Tabbaan harkaa qabu malee. Ustaaz okay amma mataa fi kanaaf sagalee naa ta'e bilis anuu gaafaati yeroo hedduu sagalee siitaa beeytaa. Amma na hinnaanii dhageessaami. Anamma seelirra na baasii na gurgure seela ittiin intala baadiyyaa seel jechuun maal jechuun afaan oromootitti. Iddoo wanti rakishaatti gurguramtu jechuudha. Yaa gatii rakishaan na gurgure immoo ustaaz. Intalti bareedduun takka dhuftee jirti ol baasanii siifuu jenna. Guys, warri modeelaa na gargaara agarsiin guutuudha. Doktor. Kami beekta ustaaz intala bareedduu fakkattu nutuu nagarre. Nutuu nagarre kami beektaati. Lakkii boo yuutuuba keessa maalan godhaan qabee beeytiidhaan. Warri modeelaa na gargaara guys. Maqaa siifii ol saafnaa. intala baadiyyaa na kabajjeen ol baasuu keetiif galatoomi.
Koe akkasii dhugaatoo mana gadiin bu'anii nama biraa ol baasi yoo rabbi jee walitti deebina. Balaakiin dubbii miira si gaafate san Dooktar Cucii miira keenya agarree bakka jee sanitti atis ni beekta anis ni beeka amma dura waan na gaafatte jaalala na gaafatte kaniin anti atis ni jeesanis hin irraanfatini. Nagayatti Raahul nagayatti ay namni irraan kanas mana dabbaruu fadhaa usaamee ajaa'iba. Nagayatti dhiifamaa wajjin nagayatti. waan isin jedhu jira laal intala baadiyyaa. Ay mama bayaan shirre sumana dalaga maabar usman laalee harku. Amma waan isin jedhu na dhageessan miti isin Sin daga mama bayaan. Sin daga. Mana madaalacha kanallee taatu innaan tuffatanii dhaabbadhu waan isin jedhu siifanii muutti deema. Maal naa himu deemta? Okay. Anin kun dawaa siin dhabuuti. Waan baay'ee kan silaasii muka jira. Naa himime maal? Asitti siin keessa na dubbisa. Sin dubbisa yoo sin dubbisne eenyuun dubbisa mama bayaan. Akkas. Sin dubbisa. Oromoo nama 559 tuffatee keessaan sila isaa asuma nuti waan qabnu ustaaza nayyeesu Indagaa. asumarra nuyi mikaapilis nutillee garaa nurraasini hojii nun dhoorkini an wallaa nama hojii dhiiseetiin si bira taa'u jira jaalalatee Deemi dalagijin so it's okay Coba asirratti maafin isaa obboleessa. Intaluma baadiyyaa tan intaluma baadiyyaa dhaggeeffadhu haasaa. Ala anuma hundaafuu ana asirratti iccitii illee asin baasuti. Anuma dubbise obboleetti qaali guyyaatti aantu. ustaaza nuti iccitiin warri namni 572 kaasilaa kunoo jaalalatee iccitii duraa dhoofatu jira tan nuti duraa dhoofatu. Waya gama hasa da miyo isha. Amma kana kasun den den miyon kun amma koi waya amma bari amma asirratti basu je chanjira warama. No, bongo. Dolin jara. Baadiyyaa koyime nuti Oromoon namni 563. Ati maamuka ati dankara zanyan kamne mata taati. Waamee kasi dhaggeeffachuu jira si jala taa'u jira waan nurraa mistira godhatu qabdaa ustaad. Rabbiin illee ni jaalata akkana.